Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota uummata keenya akkam jirtu nuti jirra alhamdulillah. Hayyee hojiiwwan babbareedaa keenya gaa akkuma ilaala jirtanu kana magaalaa Samiin Shawaa Darraa keessatti gaa dalagaa akkanatti babbareedu kana dalagaa jirra jechuudha inshaallah. Isinis warri nu ajajuu barbaadan hojiiwwan manoota keessan akkanatti bareechisuu yoo barbaadan akkasumas mana akkanatti qulqulluu ijaarsisuu na barbaadan Haaloon jechuu ni dandeessanii jechuudha. Nutis haala amantummaa qabuuf haala jabina qabuun magaalaa Sameen Shawaa Darraa keessatti egaa hojiiwwan babbareedaa keenya akkanatti isinitti dhiyeessaa jirra. Isinis itti hirmaadhaa. Share, subscribe gochuu hin dagatiin. Isinin jira inshaallah. YouTube channel keenya yaa guguddisnu isinin jenna. Egaa inshaallah hojiiwwan akkanatti babbareedu kana magaalaa Sameen Shawaa Darraa keessatti argachuu ni dandeessu jechuudha. Uummata Darraa eessattaniree share godhaame. Hojiin kun hin bareedu mee maal jettanii koomentii irratti barreessamee akkanatti biyya alaa irratti wanta ilaaltan san magaalaa keenya eenyu gadi jennee nutis akkanatti bareechinee hojjechaa jirra jechuudha. Keessattuu immoo akka isa caalu goonee qofa hojjechaa jirra jechuudha inshaallah. Sinis itti hirmaadhaa. Mana kana keessatti mana akkanaa kana keessatti warri itti jiraachuu hin barbaanne hin jiru waan ta'eefuu mana akkanaa kana baasuu keessan oguu nafnee mana akkanatti babbareedu kana yoo ijaarsistan baay'ee filatamaa ta'a jechuudha inshaallah. Itti hirmaachisaa sinin jenna. Mana akkanaa kana moo eenyu biratti ijaarsisna yoo jettan nu biratti haala kontiraatatiin nuuf kennuu ni dandeessanii nutis akkanatti xumurree qulfii sinas rakkamna jechuudha inshaallah. Assalamu alaikum. አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተወደዳችሁ የአማርኛ ቋንቋ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ሰላም እንደምን ቆያችሁኝ? አልሐምዱሊላህ። ዛሬም ውድና እንግዲህ በጣም ምርጥ ስራችንን ይዘንላችሁ መተናል። እንግዲህ ጨርሰን ያስረከብነው በጣም የሚያምር ስራ ነው። በሰሜን ሸዋ ደራ አደሬ ከተማ ላይ ይህን የመሰለ ስራ እንግዲህ እየሰራ እንገኛለን። በሩቁ ዓለም እንዲሁም ደግሞ በአውሮፓ ላይ የተሰሩ የነበሩ ስራዎችን እንግዲህ ያያችሁ አይን ይመስክር በሚል ሁኔታ ማለት ነው እዚሁ ሰሜን ሸዋ ደራ ላይ እንደዚህ ያንቆጠቆጥነው እንገኛለን። ከኮርኒስ እስከ ግድግዳ ከግድግዳ እስከ መሰረት ከመሰረት እስከ ቁርቁሩ ያሉ ስራዎችን አቀላጥፈን የምንሰራ መሆኑን በአክብሮት ለእናንተ ልንገልጽ እንወዳለን። ታዲያ እናንተ ሼር እያደረጋችሁ ለቤት ፈላጊዎች ቤት ማሰራት ለሚፈልጉ ሰዎች አገናኙን፣ አሰሩን እንላቸዋለን። ስራዎቻችን እንደምታዩት ኩልጭ ያለና የሚያምር ስራ ነው። ይህን ስራ የማይፈልግ የለም። ወጪ ማውጣታችሁ ካልቀረ ይህን ምርጥ ስራ ልታሰሩን ይገባል። ሰላም አለይኩም።